Barri isaa bara 1935 ture. Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerartee warri Xaaliyaanis kaayyoo fi imaammata isaanii galmaan gahachuudhaaf gara Itoophiyaatti imalan. Bara sanas godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo keessa maatiin obbo Aagaa ni jiraatu turan. Maatii safuu fi aadaa Oromootiin bulanii fi hawaasa naannoo birattis jaallatamanidha. Obbo Aagaan ilma Abdiisaa jedhamu qabu turan. Xaaliyaaniin biyya weeraruu ishee fi dararaa saba isaa taa'ee ilaaluu kan jibbe Abdiisaanis xiiqeffatee gara qabsootti seene. Hira! Erkuli jindu jiru. Ya Waaq, har'a hojiin hin jiru. Walga'iin hin waamamu. Yookaan namni hunduu maal narra tunu waan nyaatiin nan oola akkasuma. Namicho. Si mitiin ergaa'im. Maarree anadha. Daboo waamuun, cidha waamuun, bardoo himuun. Afachuu garuu dhalaa moo dhiiratu du'e. Callis kun qoostii kun. Amma waan si barbaadeef jiraattota naannoo kana jiran boorsaatti shanitti gaaddisa marii jalatti akka isaan walitti qaban itti himi. Tole. Ummanni ganda kana keessa jiraattan har'a sa'aatii 5 irratti walga'iin waan jiruuf gaaddisa maree jalatti akka argamtan kabajaan isin beeksifna. Halo, maal tu jira mo jalan? Har'a gaaddisa marii jalatti walga'ii waamanii. Har'a? Ammu makana mo? Ammoo makana waamanii. Maal jedhudha? Inni waan jedhan dhaggeeffannee hin deebinudha. Ka hin deemna ka'ame.